keenya nageenyi keenya kan jaalalaa fi kabajaa isin haa qaqqabu jecha an kan isin waliin turu sabayaadha. Ogeeyyiin kaameraa keenyaa warroota mobaayila qaban hunduma isaaniiti teeknikiin keenya ammootu uummata bal'aadhaa hanga xumura qophii keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Oduu jalqabuun duratti isaanii nan eegala. Artiist Siraachoon albamii isaanii kan qaaq jedhamu eebbisiisanii jiru. Fiigicha atileetiksii tafkiifi injiraan jidduutti geggeeffameen injiraan maayikiroo sakandii 2.4 tokkoffaa ba'uun meedaaliyaa cinii jedhamu argatee jira. Kun oduu ijooti, oduu bal'inaan. Artisti beekamaan Raachi sirboota akka Qoqqoof jedhamu kan sirbaa ture amma immoo sirba haaraa mata dureen isaa Qaaqaaf jedhamu kan sagalee dheeraa qabu iddoo laggeen xixiqqaa fi harawwanitti eebbisiisee jira. Sirba isaanii kana kan dinqisiifatan obbo Qurxummiidha. Fiigicha injiraanii fi tafkii jidduutti geggeeffameen injiraan tafkii injifatte. Injifannoon injiraanii kun akka dinqitti ilaalama. Ilbiisota achitti argaman akka dubbifnetti hojii kamuutiichanii hojjetan gara fuulduraa bahuun salphaadha kan jedhan obbo Tuwaanaam. Oduu biraatiin ammoo finxaaleeyyaan tuuta jedhamu hir'isuu Fanjii Watmadii jedhamu fi warra riphee qabaa kumaandar Adurreen durfamuu gara finxaaleeyyii kanatti bobbaasuun shiftaalee kana hir'isuun akka danda'amu kumaandar Adurreen dubbatanii jiru. Labsii kana hojiirra oolchuun waraanni Adurree bakka hantuunni argamutti bobba'anii jiru. Sababa kanaan hantuutni 12,000 ol to'annoo Adurree jala galanii jiru. Biiroo dhimma Adurree irraa odeeffannee.